simalin kamnu birmadu goftako lubul lamiko oromo arte ela fatia ke firimu yola negalana la fayae digni baratota ilmanisa isani badina malete erasasa mada kale sagati alas tabalame onne ko machi se sammu ko marachisa itetan boy jallisani mali yakisani me mali yakisani akkam nagaa fayyaa jirtanii hundi keessanuu mee viidiyoo kana akka namni dhagahu qooda share godhaati anillee waan gabaabaa tokkoon dubbadha ti sirba Kadir Martuu kana mee dhageeffadhaa waan inni jedhullee haga sagantaa keenya eegallutti share goda video le hanamni dufu share goda lamiko oromo arte ela fatia ke firimu yola negalana la fayae digni baratota ilmanisa isani badina malete erasasa mada kale sagati alas tabalame onne ko machi se sammu ko marachisa itetan boy jallisani mali yakisani me mali yakisani Tume ergarafne arrargi damagne irrafnu debini akkam nagaa fayyaa jirtanii bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haadha qabuun isinin ja'aati viidiyoo kana waliif qooda umaa jechuu miti akka namni dhaga'uu fi anillee namuutu yaada mataa isaa dubbata obsii daangaa dabree jira roorroon yeroon kun yeroon ammaa tanaa yeroo oromoon tahuun qofti bara minilik caalaa yakka itti taate jirraa jechuudha wanjala yookaan immoo yakka itti taate jirraa jechuudha oromoo tahuun qofti yakka wanjala yeroo taatetti jirraa jechuudha bara ashaagiretti jechuudha wanjala yakka taatetti jirra ummanni oromoo barattoonni oromoo ilmaan oromoo artistoonni oromoo ar'a dubartiin intalti ilfinesh qannoo hawwiin mataa isii akkasitti buruisan miciyoon tun dhagaan darbanne eebba hoteelaati ilmaan oromoodhaa bara ashaagireedhaa akkana tahuun ashaagiree jechuun dhiiga ilmaan oromootiin aangoo qabatee ilmaan oromoo nama fixaa jira jechuudha fakkeenyaaf Hangasan Ibrahim maal jedhe ol aantummaan seeraa isinirratti taati jedhe qeerroodhaan dhageessanii jirtan ol aantummaan seeraa isinirratti tahu taati jedhe an Hangaasaa osoon akkana beekee rabbiin
kiyyana haa araaramu. Annamicha saree gadhee akkanaa kana mana kiyya fidee siree tiyya gubbaa hin raffisu ture garte. Jalaa ka'ee barcumarraa jalaan ka'u ture namicha kana. Daangaa dabree jira. Ol aantummaan seeraa ummata Oromoo irratti taati jedhe. Warri miciyyoo hawwiifaa tume warra yuunifoormii poolisii Oromiyaa kaate jedhe namichi kun. Dhageeffadhaa viidiyoo isaa jechuudha. Nama warreen yuunifoormii poolisii Oromiyaadhaa kaateettu ijoollee tana cafaqee Liyyaareed hawwii har'aan tana haati hawwiidhaa Ilfinesh Qannoodhaa yeroo nuti daa'ima turretti yeroo nuti uf hin beeynetti anuun dhalan bara isiin qabsoo keessa turte. Haati tiyya hagam takka akka Ilfinesh Qannoo jaalattu anatu beeka. Sirba isii Ilfinesh Qannoodhaa guyyaa tokko afaan haadha tiyyaatii baateen beektu. Akkasumatti abbaa kiyyaas jechuudha. Fincila keessattuu wanni itti yaadadhu Adaamaa Naazreet jedhanii sirba Ilfinesh Qannoodhaa akkana jedhanii yeroo baay'ee mana keessatti yoo haasaniin dhageef. Har'a Ilfinesh Qannoodhaa bara wayyaaneedhaa rifeensa isii qaruuraadhaan irraa haadaa yeroo turanitti baqattee daa'ima isii fudhattee waggaa 20 dura biyyarraa baate jechuudha. Har'a biyyi tiyya nagaa taate wayyaaneen biyya galteettee yoo dhuftu intala dubraa takka mataa isii akkasi fottoysuun dubraa intala dhalaadhaa takka jechuudha. Dubartii shamarree takka mataa isii akkasitti fottoysuu jechuun maal jeetin isinitti hima. Kana Hangaasaa Ibraahim ol bahee kana ka godhe yuunifoormii warra kaatanii jaa jechuudha namichi kun. Waan qaban wallaala, waan qabatan wallaalan. Kaadireen isaanii waan qabattu wallaaltee jirti jechuudha. Har'aan tana Hangaasaa Ibraahim biyya keessattis tahee biyya alaatitti nama jibbamee jechuudha. Ka isa sadarkaa kanaan isa gahe ana. Isinitti hima. Waan maqaa isaatu qajeelchee hin barreessine kana har'a sadarkaa doktorummaatiif sadarkaa kanaan gahe ummata Oromoo irratti akka inni ummata Oromoo irratti deebi'ee har'aan tana biyya keessa taa'ee qeerroo ol aantummaa seeraa isin irratti hojjetti je'ee jechuudha. Faana kiyya jalatu na gubata, garaa kiyyatu na gubata jechuudha. Googiraa dubartii halkan hoteelatti fidanii fi kitfoo fi xibsi nyaatuuf lafa kennaniif akkanatti ummata Oromoo irratti qoosaa godhaa jechuudha. Qoosaa maaliif dhahamtee hawwiin Ilfinesh Qannoo maaliif mataan isii adda fottoqee hin jenne? Warri isii akkana godhe warra yuunifoormii poolisii Oromiyaa kaayyate sheer godhaa viidiyoo kana. Elemoo Kadiroo Elemoo bagana yaan dhufte haa namni dhufee dhageeffatu. Har'a kaadireen isaa namicha Kiyyaa Harargee jedhu Oromoo miti namichi sun. Kiyyaa Harargee ka jedhu sun Oromoo miti. Nafxanyaa Harargee keessa dhalatte. Har'aan tana kanafaa sheer godhaat Hangaasaa Ibraahim ummata Oromoodhaa waliin dhahaa jiraa jechuudha. Kana wanni deemaa jiru. So, ummata Oromoodhaa har'aan tana isin. Wanni guddaan ummata Oromootiif jiru ummanni Oromoo silaa arra Jawaar elekshina takkaa filmaataafuu fiiguun irran turre fincila irratti deebisuudha qeerroo jechuudha. Ummata Oromoodhaa waa lama. Plan 1 plan B dha. Hayyee elekshinaa ni yaalan. Samboodaan elekshinni lammaffaadhaa waggaa 5 miti Abiyyiif. Waggaa 5 miti. Abiyyiif ummanni Oromoo gahaadhaa jechuudha. Ummanni Oromoo ilma abbaa gadaattu masaraa jira jedheet ufirratti rafee jechuudha waggaa lamaan kana. Sirna fiidaaliidhaa sirna nafxanyaadhaa tokko Abiyyi Ahmed islaamummaa balleessu suufii fi salaafiin inni nu odeessu kamaali? Hin beeynu nuti. Salaafiin akka itti islaama addaan qoqqoodu namichi kun.
kuni hundi waan Daani'el Kibrat mana keessatti itti baasee itti himuu jechuudha. Kana jedhi jee gorsaan isaa jechuudha. Nama ummata Oromoo akkana jibbu, Islaama Muslima akkana jibbuutu advaayizara gorsaa isaatii jechuudha. Ani gaafa biyya dhaqee raa eegalee namichi kun akka ummata Oromootiif hin taane achi taa'elleen falmataa ture. Hanga Abiyyi deemutti, inni ummanni Oromoodha. Ummata Oromoo fixuuf deema. Ummata Oromoo waraanaan fixuu deema. Sun beekamaadha. Har'a garuu kaadireen isaa warri akka Hangaasaa Ibrahim abbaan garaa jechuudha. Ol baheet olaantummaan seeraa qeerroo irratti akka taatu, akka qeerroo irratti olaantummaan seeraa taatu biyya keessa taa'ee kana dubbataa jechuudha. Waa hedduu fidan qarshii miliyoona 2tu bade, maaltu bade, kanatu bade. Siigalee waan qabatan dhaban. Abiyyi Ahmed Oromiyaa keessatti ninjifatu, Finfinnee keessatti ninjifatu, Silxee biratti ninjifatu, Oromiyaa guutuu keessatti ninjifatu, Tigraay biratti ninjifatu. Never hin injifatu, bakka takkatti illee ninjifatu. Korojoo hatuun hin danda'amu. Akka bara wayyaanee sanitti korojoo hanneeti akkana injifannee waan hin danda'amne. This will never happen. This will never happen. Osoo kiyya odoo akka Gaadaafitti isaan jaadhaan hudduu isaa keessa waraanamne daddafee resign osoo godhe isaa wayya. Take my word. Biyya waan nyaattu hin qabne dhiisiiti. Itoophiyaa biyya waan nyaattu hin qabne Gaadaafi biyya Roomaa fi Xaaliyaan Room Milaan akka jirtutti maallaqa Gaadaafiitiin jaaramte san Gaadaafiin hudduu keessa waraanameeti boolla jalatti harkifame achirraa bahee akkasitti ajjeefame. I'm just telling you before it's too late. Ummanni Oromoo ofirra rafe malee guyyaan tokko sii gahaadha. Ilma abbaa Gadaattu masaraa keessa jira jenneet cal'isnee ummanni ofirra rafe. Jaasiin takka gahaadha. Nugusa taatee nu dhufte ati nugusa jettee jechuudha. This will never happen. This will never happen. Never ever happen. Abiyyi Ahmed Arraantana Wallagga keessatti ummanni ka'eeti dubartiin manguddoon baqataa jira jechuudha. Har'a argitanii jira Wallagga keessatti ummanni baqataa jira jechuudha. Daa'ima ji'a 6 harkaa qabdu kooddaa fi jarikaana qabattee baqataa jirti jechuudha lafa isirraa. Yeroon kun yeroo Oromoo ta'uun bara Minilik caalaa wanjala tahee jechuudha. Yeroo artistoonni Oromoodha fottoyfamanii tumamanii cafaqamanii jechuudha. Kanaafuu Hangaasaa Ibrahim video kee hunda qabataa jirra. Yaa garaachoo abbaa garaa akkana sinseene. Yaa corona virus akkana sinseene. Waa hedduu namni wajjin nyaate garaa wal nyaate je'eetiin use. Ati garuu nama gadheedha. Ati kaayyoon kee jalqabarraa kanan turre odoona biran dhufin dura jechuudha. Kaayyoo biraa harkaa qabaataa turte ati. Har'aan tana ol baatee asirratti akka olaantummaan seeraa ummata Oromoo irratti ta'u nutti himtaa jechuudha. Maaliifi nyaattu waan sirratti hisaabamu. Jimaa qamaatu, kitfoo nyaattu, xibsii nyaattu ni beeyna. Kanadarraa waan nyaattu dhabdee asii biyya galte. Kana hunda sadarkaa kanaan sigee ana ta'uu hin dagatin. Namni tokko namni si beeku hin jiru. Sadarkaa kanaan kasigee yaadadhu
gaafa biyya deemtee anumaa fi siitu beeta mangistii seenanaan jette. Beeta mangistii maaliin seena gaafaan siin jee wallaahi rabbiin guyyaa arraa naaf hin dhiisisin. Rabbi guyyaa arraa na haa galchu. Akkas naan jechaa ture hangaasan. Anumaa fi siitu beeta mangistii galee edaa inni kaayyoon milixee harkaa utaalti malee ani waa'ee biltsiginnaa fi yeroon sun biltsiginnaa wanni jedhamu kun hin dhufne. Was 2019. Kaayyoon ati qabattee ati shirri ummata Oromoo irratti dalayde abaarsi manguddoo abaarsi sheekota siif gaha waan biraati himti. Abaarsi sheekota abaarsi ummata Oromoodha siif gaha dhiini ummata Oromoodha jechuudha. Ol baatee jechuudha. Ol baateet akka olaantummaan seeraa ummata Oromoo irratti hojjettu nutti himaa jechuudha namichi kun. Mee Rabbii jaati ilaala. Akka Facebookni isaa gamaggamu ilaala beekaasan. Har'a maal jette? Dalagaan isaa ummata Oromoo arrabsuu qeerroo irratti dhaadatu akka olaantummaan seeraa qeerroo irratti kabajamu himuudha jechuudha. Du'eetiin bada malee ummata Oromoodhaa hin nyaadhu. Hangaasaa sittiin himaa. Du'eet makiinaan na haa nyaattu malee ummata Oromoo irratti sanuu biyya Ameerikaa Kanadarraa galee jechuudha. Remember, viidiyoon kee hundinuu wanni dubbattu akka bakka hundatti biyyaa fi ala keessatti seevii ta'u. Dhaaduun arraati ummata Oromoo qeerroo Oromoo irratti dhaadatte jechuudha. Dhageeffadhaa viidiyoo isaa. Warri biyya keessa teessanii waa barreessitan ol aantummaan seeraa isinirratti ni hojjeta je'ee ijoolletti dhaadataa ture namichi gadheeniin ani waa barreessee isatti kenna. Gadheeniin an Feesbuuka kanarratti doktorummaa isaa kennee kan namni tokko isa hin beeyne gartee hagana caalaan dubbadhu. Nama kana godhe jedhee kana caalaa dubbachuun barbaadu. Namni maqaa isaa barreessuu hin dandeenye. Namni sarara tokko akkana waa barreessuu hin dandeenye yeroo har'aan tana biyya keessa taa'ee ol aantummaan seeraa isinirratti hojjeta jedhu. Kana dura murruqii taatanii jechaa ture. Agarree jirra ilmaan Oromoo kan murruq godhaa turan. Hin dagatina ilmaan Oromoodha. He will pay the price. Don't forget this. He will pay the price. Wanni tokkolleen wanni hafaan jiru. Arraati nyaata nyaatteeti udaanta. Hangaasaa Ibrahim. Nyaata nyaatteeti udaanta. Aboo dhagee gaafa ati boohaa turte sana anatu sii dirmati. Gaafa akka Feesbuuka gubbaa si dhabamsiisan san anatu ijoollee meeqa sirraa deebisaa ture. Feesbuuka gubbaa si dhabamsiisan san jechuudha. Ati gadhee namaati. Sittiin himaati. Saree gadhee gadi galoo namaati ati. Ati nama garaadhaaf bitamu garaa namni Kanadarraa biyya galeet garaadhaaf bula. Kanaa jechuudha wanni jiru. Ummata Oromootiif ashaagireen dhaadatee jira. Akka Mangistoo Hayilamaariyaamitti አንድ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለትግራይ ልጆች። የትግራይ ልጆች እኛ የፖለቲካ ልዩነት ቢኖርንም በፌደራሊዝም እንንቀሳቀስ ነን። ወደ ትጥቅ መመለሳችን አይቀርም። የትግራይ ልጆች አሁን አብይ እንዲፈርቶ ሽንቱ የሚለቀው ኦሮሞና ትግራይ ነው ሚጥሉኝ የምል ነው ጦርነት ያወጀብን እሱም አይቀርም። ወደ ትጥቅ መመለሳችን አይቀርም። ምክንያቱም አንድ መንግስት እስከ ገደለን እስከ ደበደበን ማንነታችን ማንቋሸሽ እኛን ለማጥፋት እስከ ተነሳ ድረስ ወደ ትጥቅ መመለሳችን አይቀርም። ይሄ ክሊር ነው። የፈለገ የሚሊተሪ ፎርስ ያዝ የትግራይ ልጆች
አብይ አህመድ የተነሳው አሁን እኛን ኦሮሞና ትግራይን ለማጥፋት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁለቱ አንድ ላይ ሆኖ ይጥሉኛል ማለት እንትናል። ወደዛ መመለሳችን እንደማይቀር አስረግጣችሁ ማወቅ አለባችሁ። በዳንኤል ክብረት የሚመራ አብዮት አብይ እኛን ለማጥፋት ተነስቷል። ከመጥፋታችን በፊት ሰልፍ ዲፌንስ ስላለ የመከላከል ብቃት ማድረግ አለብን። አማራጭ ሲጠፋ ወደ አማራጭ ከጠፋ ወደ ትጥቅ ትግላችን መመለስ አይቀርም። ይሄ ነው ያለው። 24 ሰዓት በቂ ነው ለሱ የፈለገን ያዝ መስሎት ነው። ይሄ ነው ያለው። ይሄ ነው ሜሴጅ ለትግራይ ልጆች። ፌደራሊዝምን ለማጥፋት ኦሮሚያን ለመበተን ነው። አይበተንም፣ እሱ ይበተናል። ኦሮሚያ በስንትና ስንት ጀግኖች ደም የመጣች ኢትዮጵያ የመጣቸው ኦሮሚያ ላይ ነው ኢትዮጵያ የሆነችው። ኢትዮጵያ ማለት የአማራ ጭምብል ስም ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ነው ጭምብል ስም። ይሄን ይዘው ነው የሚሄዱት። የውሸት ኢትዮጵያ በአናታ ትተከል። ከሱዳን፣ ከኬንያ፣ ከዩጋንዳ፣ ከታንዛኒያ የበለጠች ኦሮሚያ አለችን። ስፋት ትልቅ ሀገር አለችን። ኢትዮጵያ የሆነችው በኦሮሚያ ላይ ነው። ይሄ ነው ያለው። አብይ ይሄንን ለማፍረስ እስከተነሳ ድረስ እኛም ወደ ትጥቅ ትግላችን መሄዳችን አይቀርም። ይሄ ነው ያለው። ጦርነት ጥሩ አይደለም። ዋሪስ ናግድ። ነገር ግን አማራጭ ከጠፋ ወደዛ መሄዳችን አይቀርም። ግን ሾርት እንትን ነው የሚበቃ። ምክንያቱም አብይ አሁን የተንበጨበጨው ኦሮሞና ትግራይ አንድ ሆኖ ይወጉኛል ነው። ይሄ ነው ያለው። አማራጭ ካጣን እኛን ለማጥፋት እስከተነሳ ድረስ ወደ ትጥቅ ትግላችን መሄዳችን አይቀርም። ይሄ ነው ያለው። ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ነው ይሄ ሜሴጅ። አብይ ፌደራሊዝምን አጥፍተው አንድ ኢትዮጵያ፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባንዲራ ልሙጣን የሚልክ እንትን ነው የመጣበን። ይሄንን ወደ ትጥቅ ትግላችን የሚወስደን ቀጥታ እንትን ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ ስለሰማችሁኝ። ገለቶማ አራ አብይ ወኒ ኢሳ አከነት ያንበጨበጩ ትግሬ ፊ ኦሮሞቱ ነወራና ጄቲ ኡመኒ ኦሮሞ ገረስ ደሙን ኢሳ ሂኖል ካኑማን ሲኒንጃ ነገ ከሰናቱራ ለኦሮሞ ማቶን ኢትዮጵያ በአናቷ ትተከል፣ በትንትኗ ይጥፋ። ሙሉ ብሔር ብሔረሰቦች የማቶን ኢትዮጵያ በትንትኗ ይጥፋ። ኢትዮጵያዊነት የሚል የውሸት ኢትዮጵያ ጭምብል በኔ ጄኔሬሽን ፊውዳል አይሰራ። ፌዴራሊዝም በቀላሉ የመጣ እንትን አይደለም። ስንት ደም ተገብሮ ነው። ትግራይ 60,000 ገብሮ ነው። ኦነግ ከ100,000 በላይ ገብሮ ነው። ቄሮ ደሙን ለግሶ ገብሮ ነው። ዛሬ በቄሮ ስም ቤተ መንግስት የገባው መልሶ የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ ላይ ጦርነት አወጀ አብይ አህመድ። ከዚህ ለመትረፍ ያለን አማራጭ
አንድና አንድ ነው። ወደ ትጥቅ ትግላችን መመለሳችን አይቀርም። የትግራይ ልጆች ይሄ ነው ሜሴጅ። አመሰግናለሁ። ቻው